Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaallu tokko tuqaa 3-4 lakkoofsota raashinaalii hiruu kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gocha tokko tuqaa 8 irraa yoo kaanu waldaan qotee bulaa tokko buna kuntaala 20,000 qotee bultoota irraa bitee gara biyya alaatti ergee. Gurgurtaa buna kanarraa bu'aa qarshii 25,250 argate. Waldichi bu'aa argate kana miseensota waldaa kanaa kan ta'an qotee bultoota 125f ta'e qooduu yoo barbaade qotee bultoonni tokkoon isaanii qarshii meeqa argatu jedha. Qarshii meeqa argatu? Bu'aa isa isaan argatan kana meeqa furtuu jechuudha? 25,250 hiruu meeqaati? Hiruu 125 kana yeroo hirtan meeqa ta'a? Meeqa argattu jechuudha? 202 argattu jechuudha. 202. Ittaan sunaan immoo kanneen armaan gadii hirii jedha. Kanneen armaan gadii hirii jedha. Waliin hirree haa ilaallu. Negatiiva 45 hiruu 5 meeqa kuni? Negatiiva 9 arganna. Negatiiva hiruu poozitiivaa yeroo hirtan maal argattu? Negatiiva argattu jechuudha. Ittaan sunaan 68 hiruu negatiiva 4 meeqadha? Negatiiva meeqa kuni? Negatiiva 17 argattu. Itti aansuun negatiiva 240 yeroo negatiiva 16. Asiin negatiivaan badaa. Negatiiva yeroo negatiiva 40 poozitiiva nuu kenna jechuudha. 240 hiruu 16 meeqadha? 15 ta'a jechuudha. Qooyyaboonni baay'isuu fi hiruu lakkoofsota raashinaalii keessatti hariiroo guddaa waliin qabu. Baay'isuu fi hiruun hariiroo guddaa waliin qabu jechuudha. Seeronni lakkoofsota raashinaalii lama hiruu fi gargaaraan seerota lakkoofsota raashinaalii baay'isuuf fayyadamne waliin wal fakkaatu. Qooyyabni hiruu hiraa fi ga'ee of keessaa qaba. Qooyyabni hiruu maal of keessaa qaba? Hiraa fi ga'ee of keessaa qaba jechuudha. Isaanis akka armaan gadiitti mul'ifamanidha. Asirratti A hiruu B. A hiruu B walqixa caadha mitiire. Asirratti ammaa inni maal jechuudha? A hiruu B bifa kanaatiinis barreessuu dandeenya. Mallattoo hiruu fayyadamne jechuudha. A hiruu B walqixa caa jennee barreessuu dandeenya. Bifa kanaatiinis barreessuu dandeenya. Asirratti egaa ammaa inni hiramaadha. Maaliif hiramaadha? Hiramaa waan ta'eef hiramaa jennaan maqaasaa. Kan hirummoo eenyudha? Hiraadha. Hiraa jedhaman immoo maqaasaa. Akkuma maqaasaa irraa hubattan A hiruu B. A kana kan hiruu eenyudha? Baatu seera. Kanaaf hiraa jedhame. Kun Aan immoo hiramaadha. Caan immoo maal inni? Gahee. As keessatti A hiruu B walqixa caa isa jedhu keessatti ammaa inni hiramaadha. Baan hiraadha. Caan ga'eedha. Hiruu fi baay'isuun qooyyaboota waliif galagaltoodha. Hiruu fi baay'isuun qooyyaboota waliif galagaltoodha jechuudha. Galagaltoon maal akka ta'e waliin ilaalla. Qooyyaba hiruutiin fayyadamuudhaan lakkoofsota raashinaalii lama yoo hirru fuggisoo qoodamaatiin baay'isuu ta'a. Asirratti Baan miseensa lakkoofsa raashinaalii Baan miti walqixa 0 yoo ta'an A hiruu B jechuun A baay'isuu garagaltoo baatiin garagaltoo baa jechuun immoo tokkorra baa jechuudha. Hiruu baa jechuun
baay'isuudhaan yeroo barreessitan akkamiin barreessu? Bifa kanaatiin barreessitu jechuudha. Bifa kanaatiin barreessitu. Fakkeenya osoo fudhannee ilaallee lakkoofsaan jechuudha. 2 hiruu 3. 2 hiruu 3. Kana baay'isuudhaan yeroo barreessitan maal gootu? Garagaltoo isa kanaatiin baay'istu. 2 baay'isuu 1 irra 3. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 2 irra 3 ta'a jechuudha. 2 irra kana yeroo waliin baay'istan 2 irra 3 ta'a. Kanaafuu bifa kanaatiin barreessitu jechuudha. Garagaltoo isaatiin baay'istu. Hariiroo guddaa waliin qaba jechuudha. Baay'isuu fi hiruun. A hiruu B bifa kanaatiin barreessuu dandeessu. Hiikoo 1.5 yoo ilaallu yoo A B caadaa miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'an A irra B hiruu C irra D jechuun maal jechuudha? A irra B baay'isuu D irra C wal qixa. Kana jechuun isa gubbaa lama waliin baay'istu asitti kunoo garagaltoo. Kana jechuun A irra B hiruu maayinni C irra D miti. Kana jechuun baay'isuudhaan yeroo barreessitan kana isa hiruu kana D kana maal gootu? D kana ol galagalchitu. D gubbaatti baaftu. Akkuma argitan kunoo asitti C immoo gad dabarsitu jechuudha. Fakkeenyaaf 3 irra 2 hiruu jedha. Hiruu 4 irra 3. 4 irra 3 kan jedhu kana baay'isuudhaan osoo barreessitanii maal ta'a? 3 irra 2 baay'isuu isa jalaa kana ol dabarsitu, isa gubbaa immoo gad dabarsitu jechuudha. Maal ta'a? 3 irra 4 ta'a. 3 irra 4 wal qixa jechuudha. Kunii fi kun wal qixadha. Sana booda immoo yeroo akkas waliin baay'istan ishii gubbaa kana waliin baay'istu 9 irra meeqa ta'a? 9 irra 8 ta'a jechuudha. 9 irra 8 ta'a. Fakkeenya kan biroos isiniif fudhadha akka ifa isinii ta'u jechuudha. 1 irra 2 hiruu 1 irra 2 hiruu 1 irra 2 hiruu 3 irra 4. Kuni maal ta'a? 1 irra 2 baay'isuu kana jechuudha. Isa hiruu kana baay'isuudhaan yeroo barreessuu dandeessu. Maal gootu? 1 irra 2 baay'isuu 4 irra 3 ta'a. 4 irra 3 kana yeroo waliin baay'isan isa gubbaadhaan baay'isu, isa jalaan baay'isu. Maal ta'a? 4 irra 6 ta'a. Kana yeroo salphistan meeqa ta'a? 2 isa kana 2 3 ta'a. Kanaafuu 2 irra 3. Asitti ishii kana akka inni 2 irra 3 dhufu mee waliin haa ilaallu. Ifa isinii gochuuf jechuudha. Asitti 1 irra 2 hiruu meeqaa jira? 3 irra 4 miti. Kana akkasiin barreessuu dandeessu kana. 1 irra 2 hiruu 3 irra 4. Kana maal gootu? Yeroo akkasii isa kana kanaan baay'istu. Meeqa ta'a? 1 baay'isuu 4. 4 hiruu jettu. 1 baay'isuu yookiin 4 baay'isuu 1 jechuu dandeessu. 4 baay'isuu 1 hiruu maal ta'a? 2 baay'isuu 3. Kun maal ta'a? 4 irra 6. Kan salphistan 2 irra 3 ta'a jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan A irra B hiruu irra jechuus dandeessu kana hiruu jechuu dandeessu. C irra D kan jedhu kana maal goote jechuudha? A
baay'isuu daa hiruu baa baay'isuu caa ta'a kun. Ishee kanaan dagatinaa. Inni gubbaa irra jiru kamiin baay'ata? Isa jalaatiin baay'ata. Hiruu jettu sana boodammoo irra jettu. Inni jalaa kun baan maal faana baay'ata? Caa faana baay'ata. Isa kana akkasitti kan nuti hojjenne. Kun akkuma argitan asitti argitan kana isa kana jechuudha. Tokkorra lama hiruu sadirra afurii isa jedhu kan isa gubbaa jalaatiin baay'istu kunoo afur baay'isu tokko hiruu jettu. Hiruu sattaan immoo warra jalaa isaan kana jechuudha. Lama baay'isuu sadii jettu. Lama baay'isuu sadii immoo kunoo asitti jaha. Afurrirraa jaha ta'a. Yeroo salphisan immoo lamarra sadii ta'a jechuudha. Kabiraa waan isinitti himu ni jira. A irra baa hiruu caa irra daa kan jedhu kamiin barreessuu dandeessu? A baay'isuu daa hiruu baa baay'isuu caa jettu. Kan akkasitti jiru fakkeenya fudhattanii yoo ilaaltan kana osoo kan biraatti hin cehin lama irra sadii hiruu shan irra afurii. Kun maal ta'a? Lama baay'isuu afurii ta'a. Inni gubbaa kun isa jalaatiin baay'ata. Kana jechuun inni kun aan jechuudha. Daadhaan kun akkuma asirratti argitan aan daadhaan hiruu jettu. Aadaa A baay'isuu daa hiruu jettu jala jettu. Kun asitti irra jettanii barreessitu asitti jalatamtan irra jettu. Irra baa baay'isuu caa. Maal ta'a kuni? Lama baay'isuu afurii irra sadii baay'isuu meeqa ta'a? Shanii ta'a. Meeqa ta'a kuni? 18 irra 18 hin taane 8 ta'a. Ishee gubbaan kun jechuudha. Ishee gubbaa 8 irra 15 ta'a. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Kabiroo jechuudha. Maal jennee irra amma A irra baa irra caa irra daan maal ta'a jennee irra A baay'isuu daa irra baa baay'isuu caa jenneerra. A akkasoo ta'e A irra baa hiruu caa yoo ta'e isheen kun firaakshiniidha. Isheen gubbaa A irra baa kun firaakshiniidha. Isheen kun immoo firaakshinii miti yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Yeroo kana immoo maal ta'a? A irra baa caa ta'a. Kana jechuun A irra baa baay'isuu caa ta'a. Maaliif as jala tokko jirti jechuudha. As jala tokko jirti. Kana jechuun A baay'isuu tokko meeqadha? Haadhuma nuu kenna. Baa baay'isuu caammoo baa baay'isuu caa ta'a jechuudha asitti. Lakkoofsa fudhannee haa ilaallu. Lakkoofsa fudhannee haa ilaallu. Akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Maal jenneerra? A irra baa hiruu caa. Isheen kun firaakshiniidhaan barreeffamteetti. Isheen kun immoo lakkoofsa firaakshinii miti. Isheen kun firaakshinidhaan kan barreeffame miti. Intiijeriidha. Firaakshiniidhaan kan barreeffame isa gubbaa kanadha. Kana jechuun fakkeenya fudhanne kana maal jenneerra? A irra baa baay'isuu caa ta'a. Fakkeenya fudhanne tokko irra lama hiruu sadii yoo ta'e maal ta'a? As dalagaa sadii kana jala hin jiru. Sadii kun qophaa ishiiti waan ishiin jirtu waan ta'eef firaakshiniidhaan miti kan ishiin barreeffamteettu lakkoofsa intiijeriiti. Firaakshiniidhaan miti kan ishiin barreeffamteettu
intiijarii waan taateef jechuudha. As jala tokko jirti jechuudha. Maaliif sadii hiruu tokko sadii waan ta'eef. Kanaafuu isin akka kamitti hojjettu as jala tokko keewwattaniit A irra B hiruu C irra D isa jedhu sanaan hojjettu. Maal gootu tokko baay'isuu tokko jettu. Tokko baay'isuu tokko meeqa tokkodha. Tokkorra meeqa ta'a? Lama baay'isuu sadii meeqadha? Lama baay'isuu sadii jettu. Kanaafuu maal ta'a? Tokkorra 6 ta'a jechuudha. Ishii kana dagatiina. Amma akkasitti kan barreeffaman jiru. A irra B irra meeqaati? Hiruu C yoo ta'e maal jettu? A irra B baay'isuu C ta'a. Yoo inni gubbaa kun immoo firaakshiniidhaan kan hin barreeffamne yoo ta'e, firaakshiniidhaan hin barreeffamne yoo ta'e, inni jalaa immoo firaakshiniidhaan barreeffame yeroo ta'e, kana jechuun yoo akkas ta'e jechuudha. A irra B irra C yoo ta'e immoo as jala akka tokko jirtutti ilaaltu. A jala jechuudha. A jala akka tokko jirtutti ilaaltu. Sana booda kana jechuun A irra tokko irra B irra C. Kana jechuun gaa sana booda isa kana A baay'isuu C irra maalii ta'a? Ishii kana waliin baay'istu B ta'a. Kana jechuun A C irra B ta'a jechuudha. A baay'isuu C irra B ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. A irra B hiruu C fi A hiruu B C kuni garagara. Kuni garagaradha. Garaagarummaa ni qabu. Maaliif inni gubbaa jiru kun jechuudha. Inni gubbaa kun firaakshiniidhaan kan barreeffamedha. Isa gubbaatu firaakshiniidha. Asitti jechuudha. Isa kanarratti isa gubbaatu firaakshiniidhaan barreeffameera. Isa kanarratti immoo isa kamtu firaakshiniidhaan barreeffame? Isa jalaatu firaakshiniidhaan barreeffame. Kun egaa adda kan inni hojjetamu jechuudha. Kunii fi kun hojiinsaa garagara. Lakkoofsa fudhannee fakkeenya fudhannee haalaallu. Fakkeenyaaf isa kana yeroo hojjetan maal ta'a? Isa jalqabaa kana jechuudha. Isa kana yeroo fudhattan maal ta'a jechuudha? A irra maal ta'a? B baay'isuu C ta'a. Inni kun immoo maal ta'a? As jala tokko jirti. A jala jechuudha. Sana booda A baay'isuu C hiruu B ta'a. Hiruu B ta'a. Kanaafuu lakkoofsa fudhannee amma tokkorra lama hiruu sadii fi tokko irra lamarra sadii garagara. Akkatti isin hojjettan jechuudha. Asirratti inni kun isa gubbaatu firaakshiniidha. Inni gubbaa asitti inni kun lakkoofsa tokko qofa firaakshiniidhaan miti kan barreeffameeru. Kanaafuu maal gootu adda addaa kan isin hojjettan. Asirratti inni kun isa kanatu firaakshiniidhaan barreeffameera. Tokkorra lamaa kun firaakshiniidha. Asitti immoo iddoo kanatti immoo isa kanatu firaakshiniidha. Inni gubbaa lakkoofsa tokkodha. Kan firaakshiniidhaan barreeffame isa jalaati jechuudha. Asirratti immoo isa gubbaati kan tokkorra lammaffaa kanatu firaakshiniidhaan barreeffame. Ishii kana seeraan adda baafadhaa yeroo herreega keessatti akkasitti isinitti dhufu jechuudha lakkoofsi. Maal gootu kan amma asitti gaa firaakshiniidhaan kan hin barreeffamne maal gootu jala tokko jiraachuusaan dagatiina. Sana booda isa gubbaa isa jalaatiin baay'istu isa gubbaarra jiru isa jalaatiin baay'istu yeroo kana tokko baay'istu tokko meeqa? Tokko irra maal ta'a? Lama baay'isuu sadii. Lama baay'isuu sadii meeqadha? Lama baay'isuu sadii 6. Inni kun meeqa nu kenne? Tokkorra 6 nu kenne.
Asitti immoo akkuma argitan inni kun firaakshiniidha. Inni kun immoo firaakshiniidhaan miti kan inni barreeffame. Tokko qofaa isaati kan inni barreeffameera jechuudha. Kanaafuu tokko kana jala tokko jiraachuu ishii hin dagatinaa. Tokko yeroo tokko waan taateef jechuudha. Maal gootu as jala tokko jirti. Ishiin tokko kun as jala tokko jirti mitiire? As jala tokko jirti. Ishiin tokko gubbaa kun eenyuun baay'etti? Sadiin baay'etti. Meeqa ta'a? 3 baay'isu tokko meeqa? 3 irra ishii tokko ishii as jala jirtu kan ammoo eenyu faana baay'istu? 2 faana baay'istu. Kana maal ta'a? 2 ta'a. Tokko baay'isu 2 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu gara. Inni kun meeqa nuu kenne? Tokko irra 6 nuu kenne. Inni kun immoo meeqa nuu kenne? 3 irra 2 nuu kenne. Kanaafuu warri akkasitti barreeffaman gargar ta'uusaa kanaan adda baafattu jechuudha. Kanaafuu A irra A hiruu jettu yoo barbaadan A hiruu jechuu dandeessu. A hiruu B irra caa fi A irra B hiruu caa kun gara jechuudha. Walqixa miti. Inni gubbaa kun firaakshiniidha. Inni kun immoo asitti isa jalaatu firaakshiniidha. Kuni garagaraadha jechuudha. Ishee kana hin dagatinaa. Kanaafuu gara kitaaba keenyaatti yeroo deebinu asirratti A irra B hiruu caa irra daa kana A irra B hiruu caa irra daa kana baay'isuudhaan barreessuu dandeessu. Maal gootu? A irra B baay'isuu ishii kana ol galabbattu ni galagalchitu jechuudha. Isa jalaa gubbaa baaftu, isa gubbaa gad deebistu. Daa irra caa ta'a. Kana jechuun ishii kana isa waamsisaadhaan baay'istu, waamamaadhaan baay'istu. Isa gubbaadhaan baay'istu. Isa gubbaa jiruun baay'istu. A baay'isuu daa hiruu B baay'isuu caa ta'a. Ifadha jedhee yaada. Qooyyaba hiruu bifa firaakshiniitiin ibsuun ni danda'ama. Qooyyaba hiruu bifa firaakshiniitiin ibsuun ni danda'ama. Akkuma duraa isinii hojjechaa dhufe A hiruu B kan jedhu kana firaakshiniidhaan A irra B jettanii ibsuu dandeessu. Yoo A baan miseensa lakkoofsa raashinaalii baan miti walqixa 0 ta'an A irra B A hiruu B jechuudha. A irra B'tiin ibsuu dandeessu. Fakkeenya 26ffaa kanaa ilaalu. Kanneen armaan gadii hirii jedha. Kana maal gootu? 2 irra 3 kana maal gootu? Baay'isuu jettu. Baay'isuu 4 irra 1 jechuu dandeessu. 4 jechuu dandeessu. 4 irra 1 4 waan ta'eef jechuudha. Osoo jala tokko gootanii hojjechuudhaaf ifa isinii ta'a jechuudha. Maal gootu? Isa gubbaa 2 waliin baay'istu. Maal ta'a? 8 ta'a. Isa jala 2 yeroo baay'iftan 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 8 irra 3 argattu jechuudha. Kan isa kanaa 6 hiruu 1 irra 7 jedha. Kana baay'isuudhaan yeroo keessan 6 baay'isuu 7 ta'a. Maaliif 7 jettanii? 1 irra 7 jechuun yeroo naannessitan maal ta'a? Yeroo galabbattan jechuudha kana. 7 irra 1 ta'a. 7 irra 1 jechuun immoo 7 jechuudha. 7 baay'isuu 6 yeroo baay'isan meeqa ta'a? 42 argattu jechuudha. Kun asirratti furmaata irratti akkuma argitan isiniif hojjeteeti jira. Hubadhu. A, B miseensa raashinaalii lakkoofsa raashinaalii ta'an A fi B'n miseensa lakkoofsa raashinaaliiti. A fi B'n mallattoo garaagaraa yoo qabaatan A fi B'n mallattoo garaagaraa. Kana jechuun inni tokko negatiiv inni tokko poozitiiva yoo ta'an jechuudha.
A hiruu ba. A hiruu ba. A hiruu ba jechuudha. Walqixa maal ta'a? Walqixa negatiiva ammattuu keessatti gasirrii A hiruu gasirrii ba ta'aa jechuudha. Ishii kanas hin dagatinaa. A fi baan lamaanuu negatiiv yoo ta'an, A fi baan negatiiv yoo ta'an jechuudha. A hiruu baa maal ta'a? Walqixa A hiruu baa. A hiruu baa walqixa maal ta'a? Lamaanuun negatiiva yoo ta'an jechuudha. A hiruu baa. Aanis baanis negatiiva yoo ta'an maal ta'a? Mattuu keessatti gasirrii A hiruu gasirrii baa ta'a jechuudha. Yeroo hojjennu ifa isinii ta'uu deema yoo kan ifa isiniif hin taane. A fi baan lamaanuu poozitiivii yoo ta'an innillee akkasuma jechuudha. Gasirrii keessatti A gasirrii A hiruu gasirrii baa ta'a jechuudha. Fakkeenya 27ffaa kan ilaallu ifa isinii ta'a jechuudha. Kanneen armaan gadii hirii jedha. Maal jenneera? Mallattoo isaanii garagara yoo ta'an maal mallattoon isaanii? A fi baan mallattoo garagaraa yoo qabaatan jedha. A hiruu baa maal ta'a? Ishii kanaatiin hojjettu jechuudha. Kanaafuu 32 hiruu 4 walqixa maal ta'a? Negatiiva ammattuu keessatti gasirrii 32 negatiiva 32 jechuudha. Negatiiva 32 hiruu gasirrii 4. Kanaafuu akkamiin hojjettu jechuudha. Negatiiva jettu gasirriin 32 meeqa? Negatiiva 32 jechuudha. Ishii kana yeroo hojjettan 32 ta'a. Hiruu 4 gasirrii 4 gasirriin 4 meeqadha? 4dha jechuudha. 32 yeroo 4 fixan meeqa? 8. Alagaa negatiivni jirti meeqadha? Negatiiva yeroo baay'istan 8 negatiiva 8 argattu jechuudha. Kanaafuu asiinis negatiiva 8 ishiin kun. Isaan kanas baarra kan jirus bifuma kanaan kan isin hojjettan asii furmaata isaa yoo ilaallu akkuma argitan kun mallattoon isaa baanni asirratti jechuudha. Mallattoon isaa inni kun immoo tokkodha. Wal fakkaata lamaanuu negatiiva. Aanis baanis negatiiva. Akkuma asirratti argitan A fi baan lamaanuu negatiiva yoo ta'an isa kanaan hojjettu jechuudha. Gasirrii A hiruu baa. Negatiivota kana lamaan jechuudha maal gootu? Gasirrii keessa galchitu asitti. Gasirrii keessa erga galchitanii gasirrii keessaa poozitiivaan bahu. 7 9 hiruu 14 27. Kana maal gootu? Waliin baay'istu jechuudha. Kana jechuun 7 irraa 9 garagaltoo isaatiin yeroo baay'istan maal ta'a? 27 irra 14tiin baay'istu. Kana yeroo baay'istanii yeroo salphistan meeqa argattu? 3 irra 2 argattu jechuudha. Caarra kan jiru immoo lamaanuu poozitiividha. Lamaanuu poozitiivii taanaan maal gootu? Ishii kana fayyadamtu. Kanaafuu lamaanuu poozitiiva waan ta'aniif maal gootu? Gasirrii 8 hiruu gasirrii 4 irra 7 jettu. Gasirriin 8 meeqa? 8 yeroo gasirriin 4 irra 7 4 irra 7ti. Kana baay'isuudhaan yoo hojjettan jechuudha. Baay'isuudhaan yookiin 8 baay'isuu 7 irra 4 ta'a. 7 ol dabarsitu 4 immoo gad dabarsitu jechuudha. Sana booda 4 yeroo salphisan 4 4 tokko 8 4 meeqa? 2. Kanaafuu maal ta'a? 2 baay'isuu 7 ta'a jechuudha. 2 baay'isuu 7 meeqa? 14. Akkuma asirratti argitan 14 jechuudha. Lammaffaan moodelii
mummurama reektaangilii fayyadamuun tokkorraa lamaa hiruu tokkorraa afurii hirii jedha. Kan egaa hiruu keessattis mummurama reektaangiliitiin agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma baay'isuu irratti agarsiisaa turre viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Hiruudhaan agarsiisuunis ni danda'ama. Akkamitti kan jennu mee waliin haa ilaallu. Furmaata isaa yeroo ilaaltan tokkorraa lamaa hiruu tokkorraa afurii jechuun tokko irra lamaa keessaa tokko irra afurii meeqatu jira? Tokkorra lamaa keessaa tokkorra afurii meeqatu jira jedha. Kana jechuudha. Akkas jechuun yeroo moodelii mummurama reektaangilii fayyadamnu jechuudha. Akka danaa armaan gadii keessatti mul'atutti tokko irra lamaa keessaa tokko irra afurii lamatu jira. Inni kan halluu dibameedha. Asirratti maal nu kenne tokko irra lamaa hiruu tokko irra lamaa hiruu tokko irra afurii jechuun tokko irra lamaa kana keessaa tokko irra afurii meeqatu jira jechuudha. Tokko irra lamaa jechuun saaxina tokko kana bakka lamatti qooddu tokko irra lamaa jechuudha. Tokko irra lamaa kana keessa tokko irra afurii meeqatu jira? Yeroo ilaaltan jechuudha. Tokko irra lamaa yeroo akkasitti qooddan kana akkasitti qooddu, kan ammoo akkasiin qooddu meeqatu jira jechuudha. Tokko irra lamaa kana keessa tokko irra lamaa kan jennu kan booksii kana jechuudha. Hunda kunuunsa kana isaan mandibu kanadha jechuudha. Tokko irra lamaa booksii kanaati kun. Tokko irra lamaa booksii kanaati. Tokko irra afurii immoo ishee as keessaa tokkoon kalarii biraanis ni fayyadama. Tokko irra afurii jechuun immoo ishii kana tokko irra afuriiti kuni booksii kanaatiif jechuudha. Tokko irra afuriiti booksiin tokkoon ishii tokko irra afuriiti. Tokko irra afuriiti. Amma egaa tokko irra lamaan isa kamidha? Isa dibne kanadha. Tokko irra lamaa jechuun. Tokko irra lamaa jechuun isa dibne kanadha. Kanaafuu tokko irra lamaa kana keessa tokko irra afurii meeqa jira? Tokko kunooti. Kalarii biraa yoon isin fayyadamu. Tokko kunooti. Tokko kanadha. Kanaafuu meeqadha? Lamadha jechuudha. Tokko irra lamaa isa kamidha? Kunoo isa kanaati gadi dibnee jirra miti. Kanaati gadi dibnee jirra akkuma argitan kana keessa kuni ishii kana keessa jechuudha. Tokko irra lamaadhaan inni dibne kun jechuudha walumaa galatti. Tokko irra lamaa kana keessa tokko irra afurii meeqa jira? Tokko lama ta'a jechuudha. Kanaafuu akka danaa armaan gadii keessatti mul'atutti tokko irra lamaa keessaa tokko irra afurii lamatu jira. Akkuma argitan tokko irra lamaa jechuun booksii kana yookiin saaxinii kana jechuudha bakka lamatti qooddu. Bakka lamatti yeroo qooddan kun tokko irra lamaa isaati. Tokko irra lamaa eenyuuti? Kan booksii kana. Tokko irra lamaa isaa yeroo dibdan kunoo kana ta'a. Guutummaatti yeroo dibdan jechuudha. Tokko irra afurii yeroo ta'u immoo bakka afuritti kan qoodame jechuudha. Saaxinni kun tokko irra afurii yeroo jettan immoo ishii kana akkasitti qooddu. Tokko irra afurii yeroo ta'u immoo akkasiin qooddu. Kanaafuu tokkoon ishii immoo kun immoo tokko irra afuriiti. Tokko irra afurii hunda isaa keessa jechuudha. As keessatti kalarii biraan isinii fayyadama akka isinitti mul'atutti tokko irra afuriiti asii tokko irra afuriiti. Kanaafuu isa dibame kana keessa tokko irra afurii meeqa jira? Lama jira jechuudha. Kanaafuu lama ta'a jechuudha. Amma egaa yeroo waliin baay'isitan kana bifa baay'isuutiin yeroo keessan jechuudha. Tokko irra lamaa baay'isuu maal ta'a? Afur irra tokko ta'a. Afur irra tokko jechuun afuruma jechuudha. Kana jechuun tokko irra lamaa baay'isuu afur jechuudha. Maal ta'a? Afur irra lamaa ta'a. Afur irra lamaa jechuun immoo meeqadha? Lama. Mummurama reektaangilii yeroo fayyadamtanis argachuu dandeessu jechuudha. Sadaffaan immoo moodelii mummurama reektaangilii fayyadamuun afur guutuu tokko irra lamaa
hiruu sadirra afurii hirii jedha. Kan akkamiin fayyadamtu akka isa kanaatti miti kan isin fayyadamtanii xiqqoo addadha. Innis akkamitti adda ta'e kan jedhu mee waliin haa ilaallu na hordofaa seeraan. Asirratti afur guutuu tokko irra lamaa kan jedhu kana maal gootu gara firaashinii sirriitti deebistu jechuudha. Afur baay'isuu lamaa ida'uu tokko irra lamaa wal qixa meeqadha kuni? 9 irra lamaa. 9 irra lamaa jechuun immoo meeqadha? 4.5. Kanaafuu saaxinni isin kaaftan meeqadha? 4 walakkaadha jechuudha. 4 walakkaa jechuun saaxina 5 kaastanii inni 5ffaa sun walakkaadha jechuudha. Kana jechuun akkuma asirraa argitanii kunoo kitaaba keessanirra kaayetii jira. Saaxina meeqa kaastu? Saaxina 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaastanii inni 5ffaa walakkaadha jechuudha. Kana jechuun 4 fi walakkaa jechuudha. 4 walakkaa eessaa argattanii? Ishii kanarraa argattani. Ishii kanarraati kan isin argattan. Kana jechuun immoo asirratti maal jedhaa? 4 guutuu tokko irra lammaffaa hiruu 3 irra 4 jechuun 4 guutuu tokko irra lama keessa 3 irra 4 meeqatu jira jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaannu 4 guutuu tokko irra lammaffaa keessa 4 guutuu tokko irra lamaa keessa maal barbaanna? 3 irra 4 meeqa akka jiru barbaannaa jechuudha. Furmaata yoo ilaaltan akka daanaa armaan gadii keessatti mul'atutti 4 guutuu tokko irra lamaa keessa 3 irra 4 6tu jira. Akkuma asii daanaa kanarraa ilaaltan kanaafuu jedha 4 guutuu tokko irra lamaa yeroo 3 irra 4 wal qixa 6 ta'a jechuudha. Asirratti danaa kanarraa akkuma argitan egaa saaxina meeqa kaafsiin jedheetan jira. Kan nuti arganne ishii kanarraa jechuudha. Meeqa kan nuti arganne 4.5 4 walakkaa jechuudha. 4 guuteet 5ffaan walakkaa ta'a jechuudha. 4 walakkaa jechuun saaxinii arfan kun jiraatanii guutuu ta'anii jechuudha. Inni 5ffaan walakkaa yeroo ta'u kun 4 walakkaadha. 5 hin qaqqabne jechuudha. Garuu saaxinii isin kaaftan 5dha. Egaa saaxinii kanarra 3 irra 4ffaa meeqatu jira kan jedhu barbaaddu jechuudha. Asirratti ishii kunoo halluun isaa garagara jechuudha. 3 irra 4ffaa tokko jettuuni. 3 irra 4ffaa tokkodha. Ishiin kuni asii immoo tokko hafteetti. Asii tokko hafteetti. Ishii eessaa immoo itti daatu? Asii itti daatu 2 jechuudha. Ishiin immoo meeqa taati? Ishiinis lammaffaadha jechuudha. Kun immoo lammaffaadha. 3 irra 4ffaa lammaffaadha. Ishiin kun immoo asii lama fudhattaniittu asii 2 tafee kanaafuu 2 ishii kana immoo asii yeroo itti daatan meeqa ta'a? 3ffaa ta'a kun. Inni kun sana booda asii 3 as ni jira. 3 irra 4ffaa meeqaffaadha? 4ffaa ta'a. Kanaanuu 5ffaa ta'a. Ishee asii kana faana 6 ta'a jechuudha. Saaxinni kun tokkoon tokkoon isaa bakka meeqatti qoodameera? Bakka 4tti qoqqoodameera. Bakka 4tti qoqqoodameera. Ishiin kun 1, 2, 3 ishiin kun paartii ishiin amma lakkaa'e kun meeqadha? 3 irra 4ffaa booksii kanaati. Asii tokko hafeera. Asii lakkoofsi tokko hafteetti booksiin tokko jechuudha. Asii ishiin kun hafteetti. Ishee asii kalariin isaa wal fakkaata iyyuu akkuma argitan jechuudha. Kalariin isaa wal fakkaata. Tokko hafeera 3 guutuuf asii 2 fudhata. 3 irra 4 ta'a jechuudha ishiin kun. 2 taaneera 3 irra 4. Ammoo asii 2 fi asii tokko fudhata. Ishiin kun 3 irra 4 meeqaffaa ta'e? 3 irra 4 3ffaa ta'e. Isa kanaan immoo asii kun 3 ishiin kun jechuudha. Akkuma argitan kalariin isaa wal fakkaata. 3 irra 4 meeqa akka ta'e kalarii isaatiin hubachuu dandeessu. Akkasuma jedhee itti fufa jechuudha. Akkasuma jedhee itti fufa. Kanaafuu 3 irra 4 meeqa jira jechuudha? 6 jira. Kana yeroo waliin baay'istan ishii kana jechuudha. Akkuma argitan 6 argattu jechuudha. 9 irra 2 miti? 9 irra 2 baay'isuu ishii kana jechuun 9 irra 2 ishiin kun 4 guutuu tokko irraa
tokkorra lamaa jechuun 9 irra 2 jechuudha. Baay'isuu 4 irra 3 jettu. Yeroo baay'isuudhaan barreessan immoo galagalchisanii barreessitu jechuudha. Fuggisoo isaa barreessitu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a kuni? Hin salphata kuni 3 1 kun 3 3. Kanaafuu 3 irra 2 baay'isuu 4 ta'a. Kana hin salphistu meeqa ta'a? Kun 2 ta'a. Kanaafuu 3 baay'isuu 2 ta'a. 3 baay'isuu 2 immoo meeqa? 6 ta'a jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Akkasumallee Gilgaala keessatti waan ilaalluuf Gilgaala 1.9 keessatti waan ilaalluuf waa'ee kana kan ifa isiniif hin taane achi keessatti waan hojjennuuf viidiyoo isatti aanu ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kan warreen isiniif hin galle. Hubadhu. Zeeroon mataa isaatiif malee lakkoofsota raashinaalii biroo kamiifuu yoo hirame firiin isaa yeroo hunda 0 ta'a. Kunis A irra B miseensa lakkoofsa raashinaalii fi A irra B miti walqixa 0 yoo ta'an 0 hiruu A irra B walqixa 0 ta'a jedha. Egaa 0 lakkoofsa raashinaalii kamiifuu yoo hirtan A irra B jechuudha. Maal ta'a? 0 dhuma ta'a. Fakkeenyaaf 0 hiruu 1 irra 10. Maanni kuni 0 ta'a. 0 hiruu 2 maal ta'a? 0 ta'a. Kana ta'a jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii kamiyyuu 0 hiruun hiikaa hin qabu. Lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu jechuudha 0dhaaf irraan hiikaa hin argatu jechuudha lakkoofsichi. Fakkeenyaaf 1 irra 2 hiruu 0 kun maanni hiikaa hin qabu jechuudha. Kun lakkoofsi kun hiikaa hin qabu. 100 irra 0 kunis hiikaa hin qabu jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu 0dhaaf hirtan taanaan lakkoofsichi hiikaa hin qabu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 1.9 ilaallaa. Hagamma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanu walitti deebinaa. Nagaan naa turaa.